Islam bakka garaagaraarraa akkasitti walitti qabamanii asitti maghfiraa isinii kadhachuu jechuun ilmoo gaarii ta'uu keessanii fi mallattoo isa guddaadha. Ammas niimaa Rabbiin gartee isinitti oole obboleeyyan akhiraa namaa isinirraa godaaniif akkasitti haalii keessan abbaa keessanii maghfiraa kadhatu kana qabaachuun isin nama gaarii ta'uudhaani. Kanaaf jabaadhaa, gaarummaa keessan gadi hin lakkisinaa, khayrii irra jirtanutti jabaadhaa. Akkas yoo ta'e kan abbaa keessan maghfiraan Rabbiin ni dhiisaafillee ammaatis isiniifillee aqibaanni tolti. Hundumti keenyayyuu khayrii lazzamuun barbaachisaadha. Rabbi maghfiraa godhuufi ma'alaafuuyyi ustaazonni hedduu waan jiraniif isinitti hin dheeradhu. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الفاتحة قالتهما عسماني الله وانقرانا منياتو أبان بوليتي كينا كهر أقام فول ربي ديما حد عمري ربي ساني تلفتي جنانين روحا في جسن نساني قرقر بحكوني وسما فيا قبنو أكجرا ري yeroo har'aanu keessa jirru kana keessatti wanti ilmi namaa ittiin akhiraa deemaa waa hedduu balaa tasaatiin akka jarraa motoraa fi konkolaataan walitti buhuudhaani kama fayyaa qaban amri rabbi akkasitti itti dhufte akka ustaadni himanitti obboleettiin teenna guyyama qur'aanaa irra qaraatee kaatee jedhan qalbiidhuma fayyaatiin qalbiidhuma nagahaatiin achumaasitti gaddi hagana guddattu tuni نهو في سيلة لقبده ربي ساني ها أرارمو ورجنة ربي سان ها تاسسو إسي في فراف أهلي ساني قوتو صبري بريد ربي حاكنو في نمني كالتي كمينو سرها قدانو نموي ما قدانا نجامة مركزة كان كيس الدعاء كرني في دفني كان الليني وبليتي تينا كان fuudhanii deemaniini iddoo waraanaatti haala nama suukaneessuun ajjeefame. Kuni guutuun amri rabbii kennaati. Rabbiin hundaafuu haa araaramu jecha inshaallah tanuma keessisini bahuudhaafi ustaad Abu Ja'far achuma yoo bira jiraattan maayikiin keessanii jawaala bira deebitan na fakkaate. Ustaad Abu Ja'far الطيار. ترى بابا أستاذ أبو جعفر برنجراني لا تحيا وسام برنجراتني أستاذ براء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. ويقول الشاعر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. obboleewwan kiyya jalqaba nama nurra amrii tahee ganda akhiraa nurra jijjiirate kana rabbiin itti haa araaramu, rabbi rahmata haa godhuufi itti aansuun immoo warroota asirratti hafanii musiibaan kun isaanitti dhagahamee miirri
sabrii dhabuu isaanitti dhagahame rabbi sabrii haa kennuufi sabrii bareeda rabbi haa kennuufi warra dabre mootu rabbiin caffee jannataa maqsuudni wanni namni jiru duniyaa kanarra jiraatu diinii waliin jiraatu diinii barsiisuuf jiraatu barachuu jiraatu ganda akhiraa kanatti jannata rabbii san argachuudha. jannata guddaa ka rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ishaaraatti godhanii himanii adda baasanii jedhan san idha sa'altumul jannata fas'alul firdaus فإنها أعلى الجنة فإنها أفضل الجنة كجأن سر رسول صلى الله عليه وسلم جنته تكيس جنة سر ربين حاكنوا في والرموتو غند جرو دنيا كنرت فمو صبري بريدا كرسول ربي الله همني علماء الله همني هدو نمني مرتو هم درجة ساتين الرحمة سن ربي غرارما صبري بريدو جبدو تموت ربين لد همي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وروني قبسن موتو قلن نسان قلفمن قلتمو لا كاوامي اتبهو هندن دهم لك ربين جديت ننجده إذا سر ربين هاكنو في صبري بريدا كني في عبادة رت ربين هاجر اجسو ربين مواهدها سرت اللي آياتو ديدودين الدباسه ميرا أكسم موتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبتني جراني حديث الدوشة دبتني جراني أكسم مو علماء اللين الدوم الرا دبتني جراني كان ماليف دبتمينان كجرو دنيا الرجرو الراها غرفمو في وانغان داخرا سني تلو هذا لغتوفي ماليف جنان جنة أما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث أما سنتو كان كيسة رسول ربي دبتن كان أكنا نسينني زرين نما عالمة يفنسينني أكسم موتو دلقا وفيتي ملي ولمكاني وكان osman dalagatin islaamuma ta'anii fi qofan argamu maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti innal ladhiina aamanuu wa 'amilus saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula isaan rabbitti amananii dalagaa gaarii dalagatanii jedhanii jannatul firdawsi qubsuma isaaniiti rabbi jedhe warra kanatu argataa jechu وعملوا الصالحات دلغا غاري دلغاچو فيمو دلغا غاري دلغاچو شروط قبل دلغان تکا دلغا جدمو في دلغا غاري ربي برت قبلمو في شروط قبل سنما ينان الإخلاص لله المتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاص ربي في قفا وان دلغا مسان جرو دنيا كان رت دلغاچو كسم مو أكاتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول ربي تين دلغاتني أكسي جنة سن أرغتني كان إن شاء الله نمموتو جرو دنيا رت غاري حجتي عند آخرات موت ملكه ربنا هاتاسسو اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم رب انتهاء أرارمو شفي جنة ربي هذا يسو ورنو الراليمي كانوا تيمو مقا إساني بينو كان بينو همنا يوتأو كان بين مباهي إلى ربين ويمهن دايو دلقا إسا وان جديد أجل إساق هتانان لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
osoma haasa'uu fi osoma kolfu yeroo ammaa duuti nama dhufti namni tokko osoma asitti dhugee nyaatu asitti immoo tuun biraa deemeen dhagahaa jirama. Kanaaf inshaallah rabbitti haa araaramu warra dabree rabbi haa araaramuu fi nutis warra jiruu duniyaa kanarratti hafeetiniin jedhe immoo rabbiin nama dalagaa gaarii irra jiraatu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf ulamaa'iin ganamaa galgala nutti himanii kanaaf hadiisni rasuula rabbii ganamaaf galgala nutti himama guyyaa tokko guyyaan akkanaa kun guyyaan nuuf magfiraa nuu kadhatamaaf hin kadhatamuun sun wallahu a'lam. Akka nama kanaatti namni diinii baratuuf ka barsiisu irratti wal gahee nuu kadhataaf nuu kadhatamuu nuun beekamu. Yooniif diinii irra jiraanne akkanuma nuuf kadhatamaa yoo diinii irra hin jiraanne mootu namni nu yaadatu hin jiru. Deemnee fi akhiraa deemnee fi jiruu duniyaa irra jiraanneen wal qixa yoo diinii keessa hin jiraatin. Gaafa diinii irra jiraanne kunoo akkanatti wanti nama fayyadu gaafa akhiraa deeman kana araarama yoo asirraa namaa gaafatan araarama rabbii fi namaa gaafatanii kanatu nama fayyada. Kanaaf inshaallah diinii irra jiraatuun kana si fayyadaa gaafa ganda akhiraa gadi lixxee ganda akhiraa mataan gallixanii jedhanii gaafa san kuloo nama fayyada. Guyyaa san immoo qabeenyi abbaa feetee si fayyaduu hin danda'u. Diinii irra jiraachuun jiruu duniyaa tanattuu nama asii achi ilaaluuf gorsa hedduu ta'a. Kanaaf inshaallah asuma irrattan gabaabsaa hin dheeressuu illee hin barbaachisu. Sababtiin hedduun waan jiraniifi afwan wasafwan isinin jedhaa asuma irrattan isin irraa gabaabsaa. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قالتهما حي إن شاء الله أستاذ خير أستاذ مبارك تعالى بارك الله فيكم. أستاذ مبارك أبو عناية. يوني فليلاي متى عفوا أن أنت لكير نقدر يدعو ما كلكني عفوا. أستاذ عبد السلام قبار رجلتني حي إن شاء الله أستاذ أبو عناية يوبرن جراتين أستاذ أبو ناصر بندامي. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى. درسو بوليتين tan irraa abbaan gara fuula akiraa deeman sana rabbiin obsa isii kaa kennu fedhaa fi halii isii kulli hangafee warra markaza kanaatiin hangafee kulli isaanii rabbiin sabrii jamiila rabbiin isaanii haa kennu. Abbaa kenna kan gara fuula akiraa deeman rabbii warra jannata rabbi isaan haa taasisu. Mujuja isaan duraan dalagaa turan kulli irra dabaree fi warra jannata rabbi isaan haa taasisu. Gala isaanii rabbi haa tolchu. Gala isaanii rabbi haa tolchu. Wallahi duuti tuni haarawaa miti. Kan dibamsiisee rabbiin fudhata. Kun akka dhagahaa jirrutti sababa balaa makiinaatiin abbaan kenna kun gara fuula akiraa deeman jechaa dhagahaa. Wallahi rabbii warra jannata rabbi isaan haa taasisu. Duuti akkanaatu ni du'aa dabxaa osoo hin yaadiin osoo dhibamee algaa irratti hin galiin osoma zaahir achi deeman gaafa qaxaruun itti gahee du'a dabxaa kana
namatti gaafa dhufu wallahi dalagaa rabbii kennaa kana ittuma shakkaruutu jaala. Abbaa keenya rabbiin ittiin nu araaramu. Isaan hangafee warra ganda sana deeme kulli isaa rabbiin ittiin nu araaramu. Abbaa keenya warra jannata rabbi isaan haa taasisu. Qabrii isaanii rawdatu min riyaadil janna rabbi isaan haa taasisu jecha. Inshallah sumarratti isinirraa gabaabsaa ustaazonni hedduun jiranii. Obboleettii teenna sabbarii wanni ati isaanii gochuu qabdu du'aa'iidhaan bira dhaabachuun waan isaanitti gahuu taate, waan isaanitti geettuu taate, sadaqaa irraa, masjida ijaaruu irraa, quraana bittee masaajida kaahuu irraa akkan irraanfanne ati isaanii wanni ati isaanitti isaan haqa sirraa qaban amma sana qofaadha. Ilma gaarii wayitii isaan deeman yaadatu san ta'uu qabda. Kanaaf irraa sadaqachuun du'aa'ii isaanii gochuun isirra haa jiraatu sin jedha. Sabbarii wanni godhan hin jiru. Abbaa, obboleessa, obboleetti wanni jiru kulliinuu ganda sana jira. Warra ganda sana jiru rabbi itti haa araaramu sin jecha. Asumarratti isinirraa gabaabsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي جزاكم الله خيرا إن شاء الله. أستاذ مبارك كجرى برد بتني في سجنتان كيسان توري يوسام برتين ديبيني أمو أستاذ عبد الفتاح العروس بندام إن شاء الله خير ثم دلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة. والباقي إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وخليلنا وقدوة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أولا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي على ربك. أبلتتنا كبجمت في جالتمت تربين هريتنت إدو بريدو إدو قرآنا إدو حلاوة قرآنا كيستي ربي سأرقم سيسيتين جدي كانته وجينو الرقبيتي ربي إدو قرآنات سأرقم سيسيلين أبا كان كيتيف سبب تاتي أكا عرارما كدتو فربي سيغودي. أولا صبري ربي صبري بريد سيها كنو صبرين تن أولتي هدونا ما تألفتي هدونا ما قلبينا ما ونجدتي hedduu qalbii nama butti, hedduu nama miti. Yeroo musiibaan garagaraadha namatti dhufte, yeroo musiibaan garagaraadha namatti dhaqqabde sabbaruun akkaan ulfaata. Laakinnahu sabrii tana booddeen isiidha maal jechuun hedduu namaatti ni ulfaatti maleen. Akkana jechuun kiyya awalan awwalu sabri murrun wa aakhiruhu hulwun. Durri sabriidha yookiin jalqabni obsaa maaliidha akkaan hadhaawa. Laakinnahu gaafa keessa sisseenteetiin jettu ta'u taate wa aakhiruhu hulwun booddeen isaa imma akkaan mi'aawaadha.
jalqabni isaa akkaan hadhaawaa booddeen isaa immoo akkaan mi'aawaadha. Mi'aawaan isa gayuu fi mi'aawaan isatti qixxaatuu fi mi'aawaan isa dhaqqabu tokkolleen hin jiru. Kana ta'uu wajjin obboleettii teenna Rabbii sabrii bareedduu si haa kennu siin jechuu barbaada. Namni gaafa musiibaan isa dhaqqabdee musiibaa irratti obseetiin jedhe Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa mindaa keessan hisaabaan maletti isiniif kennama, likkiin maletti isiniif laatama jedhee Rabbiin keenya dubbata. Kama yaquulullah, akkuma Rabbiin jedhu innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaabin, kan galata galfamaniin warroonni sabbaraniitiin jedhan mindaan isaaniidha, likkiin maletti isaaniif galanni galfamaaf jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi arraan tana gaafa obsitee sabarteetiin jette Rabbiin keenya hisaabaan maletti likkiin maletti mindaa kan keessiif kennuudhaaf waadaa galee jira jechuudha. Kanaaf nama ammatti sabbaree guyyaa boriidhaa mindaa hagas gahu san argatu Rabbi si haa taayisu. Nama ammatti obsee obsa kanaan jannata Rabbii dhaalu Rabbi si haa godhu. Nama yeroo musiibaan isatti dhaqqabde musiibaa tanarratti uf qabee Rabbiilleen jannata isaaf uf qabu Rabbi si haa taayisu. Kanaafi obboleewwan kiyya gama keessanitti yoo as deebi'u ta'u taate hundi kennayyuu du'aaf qophaa'uun hedduu barbaachisaadha. Du'aaf qophaa'uun akka barbaachisaadha. Al-isti'daadu lilmawti yanbaghi jiddan. Du'aaf uf qopheessuun akka duuti jirtu beekuun, duuti fuuldura kiyyani jirtii beekuun, guyyaa takka an du'arraan ooluu beekuun, duuti akka ibaluun dhaqqabdee sun analleen na dhaqqabdii beekuun, manni kiyya asirra osoo hin tahin dachee jala jechuu beekuun, manni kiyya kan zalaalamii asirra osoo hin tahin bakka Rabbiin naa ijaare san jechuu beekuun hunda keenyarrattuyyuu barbaachisaadha. Kana ta'uuf immoo kanaan uf qopheessuuf kanarratti cimuuf maaltu barbaachisa? Awwalan al-muhaafadhatu ala ma iftaradahu Allahu ta'ala ala al-muslim. Tiifamuudha waan Rabbiin guddaan dirqama godhe irratti ala al-muslim, waan Rabbiin muslimaa irratti dirqama godhe hunda irratti tiifamutuyyuu kanatti qophaa'inna kana keessaa isa tokkodha. Yajibu ala al-muslim, dirqama taha muslima irratti an yasta'idda lilmawti, du'aaf qophaa'uun akkaan dirqama taha. بالمحافظة على أداء كل ما افترض الله تعالى عليه. تيفمون جتشورا جيسو شفا والربين dirqama godhe sirratti, cufuma waan Rabbiin sirratti dirqama godhe hundarratti tiifamutuyyuu isti'daada mootiidha jedhama. Qophaahinsa du'aaf uf qopheessuu jechuudha. Ka akkamiifa ayoo ka jettan tahu taate min as-salaati waz-zakaati wal-hajji wa sawmi ramadaan. Salaat arraafaha akkuma kana waz-zakaati akka zakaa yoo sitti geette kennatuufaha, akkuma kana yoo hajjiin sitti geette dhaquufaha, yommuu jiin ramadaanaadhaa sitti dhufeetiin jedhe soomanuufa. وينبغي على المسلم نبرباجس مسلم الرت أن يتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هردفون كرا نبيك نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في جميع الأقوال والأفعال. مرى جتاتي في والأفعال وجاك ستلين سنة نبيك نبي محمد هردفوني أكام برباجس أدبولي وانكيا. Kanaafi arraan tana gaafa wanti garagaraadhaa nutti dhuftee musiibaan garagaraadhaa nu dhaqqabdee Rabbii keennaaf gad godhatuu baanne, Rabbii keennaaf sabaruu baanne,
akka mindaa rabbii keenyarraa argannu beekuu baanne rabbiin guyyaa boriidhaa waan wa'adaa nuuf gale kana nuuf kennuudhaaf hin taahu jechuudha. Gaafa har'a sabarree gaafa har'a uf qopheessinee du'aa akka duuti jirtu ufitti himne ni duunaa bayneetiin jenne guyyaa asirraa deemnellee rabbiin keenya simannaa jabaadhaan asirraa nu geggeessa. Kanaafi obboleewwan kiyya hunda keenyayyuu warra du'atti qophaawee tiin jedhu rabbinu haa taayisu, warra uf yaadatu rabbinu haa godhu, warra guyyaa boriillee yaadatu rabbinu haa taayisu, mara keessanuu warra akka duuti irra dhufu beekee waan du'aaf barbaachisu wajjatu rabbi isin haa taayisu. Kanaafi hedduu galatooma ulfaadhaa wajazaakumullahu khairan. خير الكلام ما قل ودل على المرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفاتحة جزاكم الله خيرا. وبلونتين أستاذ تقالي وقنتوتا مجموعة كل من كسن كسموني ويا الراق وبلتي سينا سابرسي سوف أكسم السيادة جيسا ويا رافقاتو دون تورساتو تن. والفاتحة جزاك يا رب جينا سيني هاقول وسنين جنير جزاكم الله خيرا. رب سنين راها جالتو فبركا قبدو فبلتي تينا اللي بوا قبدو فدعاين سيلي أباك إنك آخر من اللي بوا قبدو رب نوهاتايسو والقيتي تنكيس بركة رب نوهاكاو. جزاكم الله خيرا. وبلي وانتي يقاقالي خبجاف جالا قدة سنين مالا ورا إرقا أستاذتين الرا دربي كانت فيدمو ورا كيسا غرفة مرب نوهاتايسو غرسا قدة درباتو للي أكاسما gorsi keessa of keessaa qabaa, obsa of keessaa qabaa, dhaamsa of keessaa qabaa, waan nama barsiisu of keessaa qabaa. Gama hundaanuu jazaakumullahu khairan. obboleewwan teenya isiniin jechuu barbaada. Hawwii